Yes, yes. Akkam jirta? Nagaan siif haa ta'u. Jirra galata rabbii akkam. Galanni isaaf haa ta'u yoomiyyuu bara baraan. Ati barsiisaa macaafaati moo barsiisaa quraanaati? Lachuuti. Amma macaafa sin barsiistaa quraana sin barsiistaa jechuudha. Yep. Okay. Karaa tokko baasterii karaa tokko sheekiidha jechuudha. Okay. Laa baradheetumaan jechuun islaamaa jechuun amma fakkeenyaaf namni kolleejjitti nama wantee amma warra maal jettaniin seenaa wangeelaa barsiisuu jira amantiin qabu immoo namni san hin barsiisa hojii waan baratee mindaadhaaf barsiisa jechuudha waan dhugaa waan jiru barsiisa ofiitti hin amanu jechuudha. Okay. Mee macaafa kana eenyurraa baratte? Akkamitti baratte? Gaaffii si gaafadha. Gaaffii kana akka tenaa deebistuun barbaada. Macaafa namni irraa baradhee takka macaafa afaan Oromooti afaaniin dubbisee akkasuma gartee namarraa hin baradhe keenyatti. Okay, baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Mee macaafuma keessaa gaaffii si gaafadhu hin qaba. Gaaffii lamaan sadan tokko gaaffii gurguddaa wayii si gaafadha. Ayyee. Gaaffii kana akka tenaa deebistuun barbaada. One second. Mee macaafa keessatti wangeela Yohaannis 14 lakkoofsa 6 kaastee 10tti gaafa deemtee dubbistu. Dubbistee kaateeti macaafa kanatti hiikanaa laattaa akkati. Hiika akkam hiikaatti laachuu hin danda'u hiikaa laachuu hin danda'u afaan Oromootii afaan Oromoo hiikaatti hin godhan. Afaan Amaaraa yoo naan jettee baradheera barsiisaa jechuudha naan jette miti. Amma asirrattis gaafan si ilaalaa ture macaafa kana barsiisaa turte ibsatti laachaa turte. Barsiisaan jira barsiisuufillee ittumaan fufa waan siin jedhe. Inni kun akka yaada keetiitti. Ati akka gootayyee. Ani baradheeti quraanas wangeelaas na wajjin haasoita yoo haasoine waan biraa dhiise. Ati dura hojiin kee maali barataadha moo barsiisaatu? Ani already just normal saw nan jene. Normal saw barattee wangeela ni barsiiftan lallabaadha ati moo bas baqa normal saw. Lallaba. Okay, ega lallaba taate let's talk Bible no hojjaa saw feetama quraana. Bible sifaan haasaa. Okay, go bas. Bible irratti Yesuus Kiristoos siif maali? Naaf Yesuus Kiristoos gooftaadha garuu gaaffii koo dursa naa deebisika. Macaafa qulqulluu sii dubbisa maali? Dubbistee deebiitti naa laatta. Sii dubbisa deebii maali achumarra jechuun waan jiru akkamittiin deebii afaan Oromoo dubbisee deebii akkamittiin sii laadda amma kumaa jedhee min maal kuma maalitti godheetiin sitti laadda afaan Oromoo afaan biraa yoo siime. Macaafa kana gaafa lallabnu nuti macaafa sana gaafa dubbisnee mata duree isaa baasnee waan jechuu barbaade ibsinee barsiisnaa jechuudha. Atis amma murtaa macaafa kana keessaa amma namni wajjin haasa'e amma taa'ee barsiisu moo gaafii deebii isaarraan ture moo barsiisaarraan ture sagantumatti yaa usiif hin galle mucaa ofii xiyyaafin taa'ee barsiisu ture moo mucaa wajjin waliin dubbisaa turre. Waliin dubbisaa turtanii ibsatti laachaa turte inni kun akkasidhaa jettee deebisaa. Dogoggora waan sanirra dilaan jee kanarra bakkuma takkarra naqabdee jirta kijibaatanii dubbadde. Ka'aay isa miti deebii laachaa turte akkasumiti akkasidha jechaa turte kana jechuun kee macaafa kana ibsaa jirta. Digalee. Isintu dogoggore ka waan hin jirre lallabdanii beekta. Eshi mee kana naa dubbisiiti maal jechuu barbaade haga 10tti so jiru dubbistee. Sii dubbisa 4:16 jettee mi? 14 lakkoofsa 6 irraa kaastee haga 10tti so jiru dubbistee deebitti naa laatta. Sii dubbisa maal? Ayyee. Angeleen fudhatta. Okay 4 irraan sii dubbisa. Meeqarraa na dubbisee? 14 jedhe 14. 14 lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 6 irraa kaatee. 6 irraa sii dubbisa akkana jedha. Maqaa eenyuutiin hin dubbisa ree? Maqaa Yesuus Kiristoos. Hin jedhu wangeelli akkas. Jedhi ka. Hin jedhu. Atillee hin jedhin. Maqaa dhumatti amantu sanaan dubbisi rakkoon qabu. Maqaa eenyuutiin maquma kan kootiin hin dubbisa anumaa dubbisa. Yesuus deebisee karichi. Dhugaan jireenyis ana mallattoo tana hunda yoo beekte takka takkatti si gaafadha mallattoo tuqaa fi waraabbii fi exclamation eenyu tuqaa jinni gaafi kana hunda wayifitti godhan akkuma haasaa yeroo haasofnuu fi waroo waa dubbisnu wal adda walii galle okay karichis okay anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe 7 ana beektan otuu taatanii abbaa koos hin beektu turtan amma jalqabdanii isa hin beektu isa argitaniis isa argitaniis isa
argitaniitus jedheen. Saddeet Filiphiyos immoo wanta na hunda badlis. Filiphiyos immoo yaa gooftaa abbaa nu argisiisi kanaa achi nu ga'a ittiin jedhe. Yesuus deebisee otuma ani yeroo dheeraa hammana ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphiyos gaafi. Namni ana arge attamitti abbaa nu argisiisi jettaree. 10 ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amantuuree? Abbaa isana erge isana keessa jiruutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbachuu kun dubbiin isinitti dubbadhu hundumtuu ofii kootiin hin dubbadhu jedheen. 11 dubbisime jedheen. 11 ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru ana amana yookiis sababii hojichuma kana hundumaaf ana amanaa jedhe. Takka takkatti deebina. Okay, wanta deebinaayye. 10 lakkoofsa 6 deebinaayye. Achumarraa takka takkatti. Akkana jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus deebisee karichi jedhe. Karaa jedhee miti. Karaan maali? Karaa nama kinarra oofan kana moo barnoota isaati? Barnoota waan inni barsiisu. Ashhadu. Shahaadarra jira abdiin. Ashhadu. Sagalee kee ol qabi xiqqoo. Ashhadu. Obsiko. Allaa. أشهد لا إله إله sagalee kee xiqqoo ol qabi. إلا الله إلا الله نجامة جوسي Abdii laayifii irra Joosii? jirtanii dhagaamaa jiran beekne yoo dhageessanis. Okay, inni achi gara imoo jira. So sani gara wantaa deebinayyee. Eenyu karichi jechuun karaa jechuun karaa inni mangadii gartee irra deeman kana raawwadha kana raawwatina akkana dubbadha akkana karadha waan jedhuutu kana maree karaa gartee mangadii simintoo godhan kanaa miti. Barnoota inni barsiisaniitu karaadha. Walii gallee karaa kiyyarra deeman fakkeenyaaf. Biyyi tun karaan itti ceetuun karaa abiyyiiti. Biyyarra karaa ittiin ce'u jirtu karaa paartii badhaadhinaati jenna. Karaa paartii jechuun aayidiyooloojii waan isaan raawwatan, hojii isaan raawwatan, barnoota waan kana sinii gala karaa jechuun kanuma waan biraatii miti. So kana jechuudha. Akkasuma maal jedhe Yesuus Kiristoos dhugicha maal jedhe okay mee na dura achi kotee mee qoy dhaabbadhu na dura dhokotee jaarra jechuun Yesuus dhugaan jechuun dubbii inni barsiisanitu dubbii kijibaatiin waan waaqayyoo barsiisu akkuma Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu ani dhugicha isaan waaqayyoo irraa dhageessanitti meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam kanarraa wanne jedhe dubbii inni barsiisanii dubbii isaatii miti akkuma gadi keessa dubbatee dubbii waaqayyoo barsiisa dubbii qaama mootummaa Yihudootaan barsiisu dubbii munaafiqootaan barsiisu dubbii namaan barsiisu dubbii sagalee waaqayyoo barsiisa jechuudha dhuga barsiisa kijibaa miti jechuudha waan biraatii miti. Eessaatu dhuga jechuun osoo hin ta'in waan inni barsiisantu dhugaa malee dharan barsiisuu jechuudha. Kana hin fudhanne islaamisitti aman. Jireenya yeroo jedhus yoo dubbii kanaa fi karaa isaa kana hordofte dhugaa inni sitti dhufeen kana yoo fudhatte jireenya isaa malee karaa isaarraa malee ittiin argatu jechuudha sabni Israa'el karaa biraa hordofee jechuudha. Karaa tokko karaa biraatiin argatanii jirtu Yesuusiin malee. Seera isaa jala deemtee abboomii isaa jala bultee fakkeenyaaf seera mootummaan kaa'e karaa abiyyiin gartee xurra inni kaa'e karaa seera inni lafa kaa'e konstitushina seera inni lafa kaa'e kana yoo hin deemne gartee hin miidhamta gara mana hidhaa deemta jechuudha. Seera waaqayyoo abboomii inni dhufeen kana hunda ka'e Yesuus barsiisu dhugaa inni barsiisu karaa kana yoo hin hordofne waaqayyoo biraan dhayitu inni achi keessa dubbate gartee karaa kan kooti malee abbaa biraan dhayitan jedhe abbaa yeroo jedhan akka wangeelaatti uumaa jechuudha uumaa kiyyaa jechuudha. Como Wangela Yohanis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Maryam Magdaleeti 20 takka irraa yoo kaaste ka dubbatu gartee
an amma nan qabin jedhee Maryam Magdaleetiin an ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi keessanii naan adeema jedhii isanitti naa himi jedhee ni dubbatee miti. Kanaaf karaa abbaa inni gartee galmaa miti. Yoo karaa isaa kanarra deemtee dhugaa inni barsu kana fudhattee mangadii kanarra teessee jireenya bara baraa kana naan argattaa jechuudha. Jireenya kan ittiin argatan ammas wangeeluma kana keessa Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irratti dubbateeti si waaqayyo jedhe. Si waaqayyo isa tokkicha waaqayyoon tokko ta'uu beeytee si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadhaa jedhe. Dhugaa ta'uu san beeytee waaqayyuma tokkisan dhugaa. Dubbiin inni Yesuus dhugicha waaqayyoodhaa dhageeme waaqayyoo dhugaadha. Dhugaa waaqayyoorraa fidu waaqayyoon dharan dubbatu dhuga namatti hima reaality. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha. Isa Yesuus Kiristoosiin erges beekuun isaanii jireenya bara baraatti jedhe. Waaqayyoon tokko kan dhugaati. Yesuus Kiristoosis dhugaa santu tokkicha santu ergee Yesuus ergamaa yottee amante kanaan jireenya bara bara argatte jechuudha. Yesuus ergamaa waaqayyo yottee abbaan waaqayyoo dhugaa tokkicha san yottee yoo fudhatte kanaan gartee jireenya bara bara argattaa jedhe Yesuus. Maal jedhe? Eshi achirra dhaabadhu mee? Ayyee. Anaan yoo ta'e malee gaafa jedhu maal jechuu barbaadeetu? Karaa biraatii miti ka. Isa yoo hordofte malee warra Faarisoota mootummaa yeroo sanii Yesuus Kiristoos yeroo biyya Yahudaa keessa biyya saba san keessa bulchu mootummaan biyya bulcha abbaan mootummaa qabu hin jiru ni jiraami warri biyya bulchu ni jiranii bar. Jara sanii kan hordofu kara barattoota isaatii miti isa hordofta barnoota isaa hordofta karaa isaarra isa jala yoo isa duuka buute malee hin argattuu jireenya Yesuus barattoonni isaatii warri isatti amanes hin argatuu jechuu kana itti hime. Kana jechuun yoo Yesuusitti amante malee abbaa hin argitu jechuu isaati. Maal itti amante Yesuus bara Museetis karaa Museetii malee waaqayyo abbaa beekuu hin danda'an sabni Israa'el bara Abrahaamis gara Abrahaamii malee abbaa beekuu hin danda'an jechuudha. Yesuus Kiristoosii malee abbaa beekuu hin danda'an. Akkamiin beekan waaqayyoon hin beekan. Kanaafuu namni gara abbaa dhaquu barbaadu Yesuus Kiristoositti amanuu qabaa jechuudha. Maal jedhee itti amana? Ergamaa waaqayyo jedhee yoo itti amane dhugaa waaqayyo sana waaqayyo irraa dhageenyu barsiisa yoo jedhe waaqayyo tokko qofa barsiisa yoo jedhe kanuma eeyyen. Itti fufi mee itti fufi. Akkas ni amanta akkas dubbiin amma jedhe kan. Situ naa ibsaa jira. Situ naa ibsaa jira. Waan jedhe. Eka dhugaa Yesuus dhugaa barsiisettee amantaami dhugaa waaqayyo irraa dhage ni fudhattaami anis naan fudhadha. Situ ibsaa jira miti ani yaada irratti si laaddu qaba. Ibsutti hin jiru. Maal walii galaa deemna kaa yochuun yoon faalles dogoggorte na jedhe Yesuus Kiristoos dhugaa waaqayyo irraa dhagee barsiisamoo ofii isaarraa barsiisa. Isa waaqayyo irraa dhagee barsiisa. Goras fudhadhe hanqasuma dubbii isaatii miti akkuma inni gaffufetti. Anaayyoo ta'e malee gaafa jedhu sana anaayyoo ta'e malee gaafa jedhu maal gochuu qabda? Anaayyoo ta'e malee gaafa jedhu Yesuus dhugaa akka ta'e Yesuus waaqa akka ta'e Yesuus fayyisaa akka ta'e jechaa jira. Hin jedhu akkas Yesuus Kiristoos dhugaa waaqayyoo barsamoo isaatu waaqa. Jedhi kaatti fufi waaqummaa isaan argatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 kanaaf 8 lakkoofsa 40 sin dume ani dhugichaan isa waaqayyo irra dhagee eenyurraa dhagee dhugicha sana. Yaa sirriidha. Eenyurraa dhagaa? Eenyurraa? Waaqayyoorraa dhagaa. Waaqayyoo kam inni waaqayyoo naan jechuutu hin jirtu inni waaqayyoon kee waaqarraa dhaga'uu qaba. Maal jechaa jirta amma anaayyoo ta'e malee gaafa jettu maal jettee ibsaa jirta? Waan siin jedhe dhugaan san dhugaa jedhu. Anaayyoo ta'e malee kan jedhu qaamni biraa jira yeroo bakka sanatti. Sanii miti duraan dhayidu sanii miti. Yesuus akka waaqan ta'een dura gartee jala murree deemu qaba. Yesuus Kiristoos. Dhaggeeffadhu. Anaayyoo ta'e malee gaafa jedhu maal jechuudha? Wangeela biraan qabda. Wangeela biraan qabda. Guddisiisitti argisiisa. Anaayyoo ta'e malee gaafa jedhu itti dhaqa. Abboon amma karichaa si barsiisee karaa jechuu fakkeenya adda addaa si godhee ati na wajjin hin jirtu bar. Fooniin as jirta malee qalbii keetiin hin jirtu. Afuuraan hin jiru. Irraan si deebi'e. Amma irraan si deebi'e. Karaa jechuun si barsaa dhaggeeffadhu. Karaa jechuun. Achuma akaasii itti fufi rakkoon qabu itti fufi amma si gaafadhe amma tokko sanaatti itti fufi. Na injifachuudhaaf hin deemin dhugaa fudhachuuf dhugaa wangeela fudhachuuf deemi gobasii kiyya. Kanaafuu dhugaa masii harka jiru sana dubbisi kaamarree. Dhaggeeffadhu. Yesuus akkana irraan si deebi'e. Uumaa ani hin dadhabu irraan si deebi'e hanqas dadhabu. Akkana jedha Yesuus Kiristoos jahumarraan si deebi'e dhaggeeffadhu akkana jedha. Yesuus deebisee karichi jedhe. Karaa jechuun kan makiinarra oofan kana moo barnoota inni barsiisantu karaa. Karaa yeroo karaarra jira makiinaa karaarra dhaabeen jira asinis karaarra dhaabee jira atis karaarra deemta guyyuu
karaa wada Finfinnee mangad wada Finfinnee wada Illu wada Harargee jedhu karaa kana moo karaa waaqatti nama geessu. Karaa waaqatti nama geessu. Goobas Yesuusii miti karaa irra deemanii irra oofan isaa miti waan inni barsiisantu waaqayyoon akkana jedhee waan inni barsiisu san waan santu karaa waaqayyootii jechu walii galle dhugichaayyee dhugicha jechuun dubbii inni dubbatee barsiisu tan waaqarraa dhageewu barsiisa inni barsiisutu dhugaadha waan biraati miti kijiban barsiisu ban namni kun dhugaa dubbataa jechuun dubbii dhugaan nutti namatti himaa jechuu ragaa dhugaan namaa baa jechuu kanuma jechuu Yesuus Kiristoos dubbii ofii isaan barsiisu dubbii waaqayyoorraa dhageessan nama barsiisaa jechuu fudhattee karichi dhugaan ana gaafa jedhu Abbu Mu'aaz jechaa jira moo anadha jechaa jira. Gurbaa ati obboleessa Yoonii Manyaati moo obboleessa Hacaaluuteeti? Afaan Oromoo siif hin galu? Hubadhu. Amma qaama biraa argisiisaa jira moo ofiin jechaa jira? Qormaata si ofiin jechaa jira moo siin jechaa jira? Okay, karaa jechuun maal jechuu ibsi karichi dhugaan jireenyi anaa gaafa jedhu dhaabi one definition karaa qofana kan akka afaan oromootitti durana kan akka wangeelaatti siin gabada karaa min maalatu no karaa jechuun daandii bakka ta'e tokkotti geessu galma wayii geessu jechuudha. Gooba saayee akka wangeelaatti gaafadha. Yesuus karichi karaan ana gujeru karaa maal jechuun himeyye. Yesuus karaan isammoo deebistee na gaafachaa jirta afaan korraa fudhachuudha. Wuli irra deebisee gaafadhu karaa. Ani garuu maal gaaffiin keenya jalqaba akkas miti abbu. Aboo saanuu fitin goobate kuma maal dubbii kuma gadi yaasin takka takkaan haasofna. Na dhaggeeffadhu ka. Na dhagee kanaafuu maarree abbu wallagaa jirra miti ani fate. Karana himi akka afaan Oromoo akka seerluka afaan Oromootitti na cinaan lallabinka akka seera afaan Oromootitti akkuma baranne karaa jechuun karaa gartee mangadii tokko karaa tokko kallattii takka irraa fuudhee takka si geessu jechuun irra deemtee kamiilaan irra deemtee konkolaataan xayyaaraan illee taatu irra deemtee jechuun kampaasa wayii tokko karicha jechuun karicha jechuun min maalatu no akka wangeelaatitti. Afaan Oromoo ni hubatta miti. Baradheetiin si hubachiisu jiraami? Karichi dhugaan jireenyi anaa gaafa jedhu amma obboleessi gurbaa waala mana waliin karaa qofa natti himi mina inna soono waan akkana gabbuusaa karaa jechuun maal jechuun karaa naimi karaa jechuun Yesuus ani karaa dheeraa jiru maal jechuun na ibsi. Abbu waccee ba'uun barbaadin ka waliin dha'uun barbaadin waliin dha'uun barbaadin namaan baasa malee ani hin ba'u an takkaa beembee waliin dha'uun barbaadin ka na dhaggeeffadhu waliin dha'uun koo dhugaan ta'u wacuunis dhugaan ta'u wanta sana akkam goonas gurbaa maqaan kee kuma yaada kuma tokko wali qabattee baxabbaxee deemta waan siin jedhe karaa jechuun maali Yesuus ani karaa dhagu jedhu san maal jechuu Yesuus ani karaa dhagaafa jedhu sitti nama dhaggeeffadhu ani karaa dhagaafa jedhu ana malee gara jireenyaa hin dhaqxanii ana malee gara dhugaa beekuu hin dhuftanii jechaa jira hin fagaatiin naa qalbeeffadhu mee kanaaf amma inni dhufutti hin jira boo mucaa daa'imaan oduu jira warningina irra kaa'e waan siin jedhe karaadha jechuun Yesuus ani karaadha jechuun karaa sayxaanaa barsiisamoo karaa waaqayyoo barsiisan adeebis karaa dhugaa barsiisaa jira simaan jira allaqe dubbii inni barsiisu santu karaadhaami eeyyee bakka ulii ittiin deebiin karaadha malee waaqa jechuu miti karaa jechuun karaa waaqayyoo dhuga barsiisa allaqe dhugaan jireenyi ana dhagaafa jedhu eenyu jechaa jira na hubadhu ka maaliif iyyitaa abbu ani sin kabaja na dhagaye dhugaan jireenyi ana gaafa kabajaa teessa midha iyyate arkeeni kabajaa keessa hin jirru mee dhaggeeffadhu ana gaafa jedhu qaama biraa argisiisaa jira moo ofiisaa argisiisaa jira isaan siin jedhe isa waan jedhe saba Israa'el saba Yahudootaa keessatti Yesuus Kiristoos karaa waaqayyoo kan barsiisaa ture Yahudoota ati dhugaa kana dubbachuun maaf sitti jabaata dhugaa kana dubbadhu ka ana jechaa jira moo eenyudha jechaa jira kuma waan fayyaan qabne hojjasii mataa no dhaba waan dafka wallahi osoo eesiin jirtuuti na dafka carraanaa kennita waan si gaafate qorattu akkam godha maal jedha waan itti meeqa waan makarichaa kana karaa jechuun yaani jechuun kanaaf illee deebii isaanii qaba garuu gaaffii si gaafadhee ba'uun barbaade malee jedhe mee karaa kana akkamiin faamteeti karaa jechuun maal jechuudha karaa jechuun tokkoffaan barsiisni isaas inni kan biraan immoo isa hordofu isatti amanuudhaan dhugaanis isa dhugaan Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Inni lammaffaan jireenyi sanaa jireenya kan kennusi. Waa sadii dubbate karicha dhugicha jireenya jedhee miti. Okay karaa jechuun maal jechuudha? Karaa jechuun karaa isaarra deemu jechuudha.
karaa isaa irra maali karaa miilaan deeman kana waan inni dhufeensan waan barnoota inni barsu karaa santu karaadha jechuudha miti. Barnoota qofa miti kaa fakkeenyaaf dhangala'uu dhiiga isaatti illee amanu. Aboo dhiiga hin jedhu waan jechuun dhangala'uu dhiiga. No jechuun sa dhiiguma kanarraa deeboottan isin wooma qaladha waan nyaata dhiiga namaa dhiisa. Laa ittiin qulqulloofne maal leebota aboo qaama yoom dhiqatte qaama bishaanii namni qaama dhiqata waan sin jedhe dhiiga namaa dhiisa. Waan jedhe yoom dhiqatteen hin jedhe dhiiga Yesuusin eessaa bitatte eessaa argite. Gaafa itti amane ka. Dhiiga isaa yoom argite eessa bitatte eessaa fudhatte eenyu sii fide. No, inni kun faallaadha. Inni kun faallaa keeti. Waan hin jiru. Waan hin jiru. Okay, kanumas jechuun namni kamiyyuu namni anatti amanu yoo du'e illee hin jiraataa jedhamini fakkeenyaaf ilma namaa kanaa akkuma muka irratti ol hin fuutu jedhamini muka irratti anaaf jedhee ka fuudhamee dhiiga isaa kan dhangalaase. Okay, namni fannoo irratti ol fannifame eebbifamaadha moo abaaramaadha? Akka laa namni abaaramaadha garuu nuuf jedhe abaaramaa ta'ee jedhama taa'an. Wangeela kanarratti namni fannoo irratti fannifame hundinuu abaaramaadha moo nama eebbifamaadha? Galaatiyaa irraan sii kennatu waan ati fiduu kaate nam beeka. Ni eega beekte. Abaaramaadha jedha. Qorattu nagaan waliin haasoo inni reefu waan jedhe. Namni fura abbaa fadhaa taatu namni fannoo irratti fannifame kakuu moofaatittis kakuu haarawattis nama abaarsa qabu moo nama abaarsa hin qabne jedha wangeelli. Maal waan macaafni jedhu hundi dasi fakkaate akkumas waan ati jedhu hundi malee namni akka seera sanaatti akka yeroo sanaatti namni mukarratti ol ba'u abaaramaadha garuu Yesuus Kiristoos abaaramaa osoo hin taane nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaani jedhamanii yakka hin qabu. Dura waan deebis namni fannoo irratti fannifamu nama abaaramaadhaami. Akka yeroo sanitti. Yeroo san hin jenne arraas barreeffamee jiru arrallee haa taatu kaleellee dheengaddallee haa taatu namni fannoo irratti fannifamu akka keessa deebisee akka yeroo sanaa miti bara araaraa keessa jirra bara amma. Yesuus cubbuu qaba yeroo fannisan. Yesuus Kiristoos mudaa tokko iyyuu hin qabu mudaa kuuf mudaa keef jedheetu malee. Goobas eenyutu fannisaa jedhee Yesuus kana murtiitti dabarsee warra abaaramaadha moo warra eebbifamaadha? Waaqayyo abbaan gaafuma gara biyya lafaatti erge kan inni masaatti amanu hunduu jireenya bara baraa qabaatu jedha inni kan ajaja mana murtiidhaatiin ajjeefame moo ajaja Waaqayyo abbaatiin ajjeefame? Bara Bilaatos Beentichaatti kan inni hundumtuu kun ta'e. Jarrisa mootii warri gartee warri waan kana raawwate warra gartee amane moo warra amantii hin qabne? Maal jechuun akkana jechuun kee? Warra Waaqayyotti amane warra Yesuusitti amane moo warra itti amanini? Fakkeenyaaf akka seera qabu miniiree seera sana keessatti Waaqayyo maajii arrabsee jedhan isin manni ilma Waaqayyootti fin jedheyyuu maaliif akka jedhaa jedhanii irratti kaa'anii bar. Warri waan kana raawwate abboomii seera Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo fudhateeti moo fedha ofiitiin gartee itti murteessan? Maal jechuudha fedha ofii jechuun? Sidayyuu murtoon murtaa'eera bar Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufeefi. Kan itti murteessu. Dhiiga qulqulluu sana dhangalaasuun dirqama sababa dhiigni namaa hundumtiyyuu karaa addaamiin cubbamaa ta'e. Waan jedhe kakuu moofaa keessatti abboomii kurnan keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira moo hin jiru? Abboomii kurnan keessatti? Hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira moo hin jiru? Kakuu haaraa moo kakuu moofaa keessatti? Kakuu moofaa keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira moo hin jiru? Kennamee jira. Akka qaba kaa. Okay. Waaqayyootu ilma kiyya kana ajjeesaa jedhee moo ofiif ajjeesan warri ajjeese dabarsee fannise. Waaqayyo biyya lafaa jaalate tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee jedha. Biyya lafaatti hin jaalate inni karaa ilma isaa kanaan. Ni jibban jennee bar. Abbaatu ajajee ilma kiyya kan hin jaaladhu kan ajjeesaa jedhee jarrisan fannisan moo ofiif fannisan? Laa Yesuus Kiristoositti lubbuu koo dabarsee nan kennaa deebi'ees nan fudhadha jedhee jira. Akkas hin jenne nammallee ajaja Waaqayyootu jarasan Yahudoota ajajee Yesuus qaba fannisa ilma kiyya kana jedhee moo ofumaaf qabanii fannisan? Akka seera sanaatti namni Waaqayyoon arrabsuudha kan ilma isaatti jechuun barseedhaan seera yeroo waan godhaniif hin beekan yaa abbaa dhiisee jedhee miti abbaatu ajajee minni bari Abu Muaz. No bakka hin beeku ani isa kana hin beeku bira naa ta'i. Seeraan jenne bira si akka fudhataas hin jirtu bira ta'i bakka. No ni fudhadha waan jedhe amma TikTok eenyu sii bane yoon sin jedhe harmeeteeti moo otiin banate yoon sin jedhe qaama sii bane naa himta. Yesuus Kiristoos abbaatu ajjeesaa jedhee immoo ofiif ajjeesan. Laa akka yeroo sanaatti akka seera sanaatti siin jee bar akka yeroo sanaatti namni Waaqayyoon arrabsinaan hin fannifama. Seerrisan seera mootummaati moo seera Waaqayyoo ture? Seerri Waaqayyoos jira seera isaan baafatanis jira. Seera isaan baafataniin fannisan moo seera Waaqayyootiin fannisan Yesuus?
namni yeroo sana ketti waaqayyoon arrabsu fakkeenyaaf amma qabatamaadha taanaan dhagaadhaan iyyuu dhaamee ajjeefamuudha. Fakkeenyaaf yeroo dubbatu. Mircaan sii godha. Waaqayyootu ajaje. Baa waaqayyoon hin ajajne. Nankaa'in isa fudhadhuun. Ani kanuma hin jibbamu waan. Dhugaa waaqa jiraata isa fudhadhu. Abbaa itti kana fudhadhuun. Abbaa caadaan qabu macaafni qulqullummaan jechuudha. Hin qaba maaliif hin qabne? Abboomin hundarra caalu. Filadhuun hin jiru. Jechuun akka gaafiidha kaa gaafii deebisuudhaaf kan dhuga moo sobaan baranne. No kaa macaafa qulqulluu irratti abbaa caadaan deebifnaare. Abummaa asmaasi gaafadhee bahu ayyeessa kana macaafa qulqulluu seera uumamaan qoradhee dhufan macaafa kakuu mukaa rakkoon qabu namatti. Ayyee what's up boy. Akka ta'utti sii deebisa. Gaaffii si gaafadhu. Ayyee. Okay galatoomi. Kiristaanummaan amantii miti jettu miti isin akka keessanitti nuun jettanii nu gaafattumni. Amantii dhugaatii miti amantii kan jedhamu hin jiru amantiidha jedhee waan biraa mana amantii dhugaatii miti anna amantii ni jirti. Amantii dhugaatii miti. Amantii dhugaa fi amantiin garaagaraa. Amantii jechuun maal amantii dhugaa jechuun maal? Amantii dhugaa jechuun karaa dhugaa karaa waaqayyoo tokkicha ittiin waaqessitu masakamtee jechuudha. Amantii waaqayyoon gartee amantii isinii godhe amantii waaqayyoon hin filin jechuudha. Kan ilmi namaa filate. Okay, galatoomi rakkoon qabu sakan. Mee suuraa maayidaa naa baasi mee si biroo jiraate hiikatti naaf kennita yaani. Dubbisi maal? Dubbisi kiristaanni amantii warra wartee warra ofiin amantii ofiin jedhamu waan amantii waaqayyoo. Kiristaanummaa nafi miti hiikatti naa kennitan jedhe malee. Dubbisi maal hiikaan hin qabda? Baasi Hashim. Qoma keessaan qabduuti suuraa shanaffaa 85. Qomatii irraa fudhattamoo waan barreeffame fudhatta? Ragaa naaf jettanii yoo dubbanne. Yoo dubbanne ragaa jettanii mi? Eeka. Yaa. 85 dubbisisaa. Nama hundaafuu ragaa akka taatu. Ayyee daqiiqaa tokko naaf ishee silkii fidadha bira hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kan biraa fidadha dhufee. Fidadhu koo. Zizo. Salaam alaikum boss. Kana Ustaz. akkana walla'oo. La ilaha wallahi mataa si yoo istee dhageettee jirri. Mataa qofa moo? Kopheen xiyyaa hawwite amma bishaan keessa yoon kaa miilla xiyya jechuun oolu. Wallahi har'a faa inna jira sanuu bakkeedha keessa jirtani. Eesii banattani. Baneetiin gaasee fixe zaame kanas ta'u jira zaa furmumaa shaniin as ta'a makiina qabsiise. Beeltitti iyyaasi sagaleen iyyuu. Qilleensi maana olaa seenu jedheetiin firra. Oh doori. Godheen firraa banee. Sheekh Abdi. Ustaz Khalifa. Hundi jiranii. Shakkaa kunis ma just Jesus. Nyaachifannee taa'u jira bara. Mee dubbisiif. Koi ragaa waan fidatteef isii beekaa isiin haa dubbifattu nuti qabanannee taa'u jirra. Yaa. Abummaas Khalifaan kun Minnesota sana keessa baata kan hin ziyaarre akka. Hin ziyaara ana bilbila anaatu waan hin jedhin malee kun Osman Bilukrin Paarkii tanaan akkanuma gubbaa tana dabaree achiin 639 maaree kan kutaa bar. Ustaad isaa mana isaa jala dhaqeetti bilbilee ana gabba'uu dide. Guyyaa tokko. Yeroo maybe wanta sheekaa buttaa bira jira kaa walleen. Guyyaa tokko maayila 48 gubbaa taa'ee naa bilbile. Rafte yeroo sangaati. So far, yeah. Yes, abet. Okay, suuraa shanaffaa ayata 82 akkana jedhan deebii ofii keettoo dubbistee deebiitti naa kennite illee hin barbaada ishinan dubbisan. Dhugumatti namoota diinummaan warra amananii fi akkaan cimaa ta'an Yihuudotaa fi mushriikoota ta'uu jedha argita. Dhugumatti namoota jaalalaan isaan amantii irratti dhihoo ta'an. Warra maal ofiin jedhu warra eenyu kala islaama warri xilaata nabi Muhammad fi amantii islaamaa ta'an warra Yihuudotaatii fi warra mushrikoota jechuun warra waaqayyoon mushrika arabaati. Warri ammoo warri kanarra isinitti islaamatti kalaa'u warra nuti gartee qaalu innaa nasaara warra kiristaan ofiin jedhuu jedhe rabbiin. Kiristaan ofiin jedhu hayyee maarriyaanis man barbaade kiristaana jechuun maal jechuudha? Eka ofiif jettan warra kiristaan Yesuusitti gartee amanna jedhu kiristaan jechuun kirisuma kaa maaliiti kiristaan akkamiin na gaafatta? Laa deebii quraanarra yoo jiraate yoo quraanarra jiraate naa kenni yoo hin jiru ta'es rakkoo hin qabu sin karakkaru warra nasaara kun hin jiru dubbisi ka warra hin xumurree bara aayaati hin xumurre ka aayaa. Ani kan hin barbaade kiristaanuma kan jedhu hiika isaan barbaade hiika isaan kiristaana kan jedhu.
أبونا تنبلبلنا إلا عليكم هاتي منا إذن التهابل بلتو هاي عاشر دبسي ما أنتم مرفني وبر يلا أوكا يعني كا سورة ما إذا كان ردي وانتنا ني دبسي أنا تيجا فيتي دب لا أنا ما دبسي فيت إنفني بر وسوكي وطن دبستين فيت إنك كم تيوانيت تكفر أي أكيد كن ركون كابو أكبر بعد ديبتنا كن نجارو أكفر سين أكو مجرو سنتين سينجرا نما دبسي كاتي ما دبس نبر أي أنا كان سينجري وفينو فاوا من اللي وان في اللي هاتو تكفاني كريستانو تا لما فاني مو ملوكسي إن سدفاني مو كيسي سامع كنا سدف ما إذا كده ما دبسي كا أنا ركون كابو نين أوجاوا كجراتان دبساني أنا جانا وان سينجري وأفان أورومو بري فمو أفان أربعة دبسو جرتاتي أفان أربعة ميتي كترانسليت سان دبس أفان أورومو ترانسليشن دبسي إتنجلي فا في تورومي فا tole shi sama kana garu ni do molok se jiru la ko samar ramit sadeta mila maramit abo wan jad ani wan bira fidu jirta waliti mali fidde raga ke dura wan fidde mal nan jette ni adatta wan nan jette ni adatta ikatina la tanjed ika so ma kristan wato ite amanti kristana jette inni yada ko titi sa qur'ana rasittin finne kan amanti jette miti finjennani amanti uga fi amanti garagara ijo raga kheti mal ambaqonna to ko wangelarra yon fidu wan sababan fidu fin qaba Maalen illee sababa bituusi qabaa dubbachuu jiraami. Maaliif fidde naa himee boqonnaa kana maaliif fidde maal ragaa godhachuuf fidde. Ishoo omaa ragaa godhachuu miti si gaafachuuf malee. Anoo quraanaan macaafa ragaan godhadhu illee suma irraa barachuuf malee. Maal gaafachuudhaaf maali maal jechuudha naaf siif hin galin immoo. Maal taatee mumaas. Noo naaf hin galle sirraaf barachuuf baran. Elaa akkasii jedheen. Dubbisee jedhudha siif hin himaayee. Galatoon. Amma suuraa maayidaa kana keessatti yeroon dubbifadhu gaarumaa ka'een gajjallaatti iyyuu yaani fakkeenyaaf waa'ee kiristaanotarraa kanaa sa'uudhaa kiristaanonni yookiis nasaaronni isaa ilma maariyaamiin ilma rabbiiti jedhanii akkas jedha. Ani garuu as keessatti wanta poointii godhadhee yookiis gaafachuu barbaade. Kiristaana kan jedhu hiikni asirra jira tokko moloksee kan jedhu hiikni isaa lammaffaan immoo qeesii kan jedhu hiikasaa siin jee malee. Mee dura dubbisiiti tafsiira hiikkoos quraana hin finnaati mee dura dubbisi ka. Ati tinaaf kenni ana rakkoon qabu sirnaan nagaa. Maal kanaan ani warra tafsiira waayiku mee achirra jira miti dubbisi. Osoon dubbisin maaf irraa baqat. Okay dem ani aaree yoo mana dhuftu eenteen dubbisin numa arsinaan jetteen. Dilan maa dila sa'a mee qojjaa soin osoon jenne waan hin dubbisin. Dubbisin lallabni gara tokko naman geessu. No, ya Rabbi kan qoratis mana aras daabu maalo. Mee networkii keete kana sirakku jiramoo ana anin beeku networkii keete ana miti na cubbunatti hin ta'in. Maane kun miti. Isaatu akkana si godhu jira dubbiti yasi fidutti hin jiru walleeni. Waan jedhe ofii fidde waan abumaas waan kanaatiifin akkana na dhibee dubbiseeti waan kana naa himii namni kallattii nama gaafata. Ragaadhaaf takkaa fidata. Hin dubbisne dubbisteetu guutuun finne. In dubbisne xarafarra jettee Yahudaa fi ni beekta jedheenni isee malee ani dubbisuun natti hin ulfaatu tole sheekama. Waan kana dhiise boqonnaa itti aantuun hin beekan ka dura jirullee quraanaa bar mucaa warra asitti amata 5 7 quraana sammuu qaban. Yaa naloliif si gaafataan jiru dhiisi bakka sirraan bu'aa ta'uu baate bayyeesus. Narraa bu'uu hin jenne narra hin jirtu tiktookirra jirta yoo narra jiraatte firaan achise kaaya dubbisi. Akka abbaa kuusa jiraataati. Maal narraa goota. Abu Muaz. Yoo deebiitti naa laatte siifin himaa yoo deebiitti naa laatu ta'e moora dubbisi afaan oromoo beeytu. Nan beekan hin dubbisaaf shir arabii fawwaa xiqqoo darbataan jira. Akka jedha shi dhugumatti namoota diinummaan warra amananii fi akkaan cimaa ta'an yihudotaa fi mushkiroota ta'uu argina. Mushrikoota jedhe mushrikoota jedhe. Yoo nisee yoo kana manna. Yoo jalliste kamisi godhare mushrikoota jedhe. Mushrikoota jechuun warra waaqa tokko ni jira beekanii Allaha ni beekanii qindii waaqayyoolii tolfamaa cilatti qindeessan jiru warra waa lama wal cinatti waaqessuun mushrikoota jedhan afaan arabaatitti. Eeshi tole bakka. Eeshi nin dubbisara deebi'ee na of kalchaa. Mushkiroota akkas namatti dee. Mushrikoota uummata kana kanaan nu rakka qubee hin dubbisne laatiini. Amma way ilaalu jiraan. Lagi erxonos jennaan reefus dadhabde bakka sana. Ati dubbisi naayikii jennaan nalde. Anatti immoo yoona arabii fasaas yoo ingilisis yoo wallaale akkanatti naasiqaa yoo fudhata. Ashiraa dubbisu. Meena isinii dubbisaa qoya.
عربي فيسا لتجدن أشد لتجدن أشد الناس عداوة للذين اوكي تفو في فات ارخان يود بن عربي فاديسان ونجت بودا اتفو في أستاذ اتفو في دبسي خجلاسا دبسي لتجدن أشد أفان مروموسا دبسي dhugumatti namoota diinummaan warra amananiif akka cimaa ta'an akkan cimaa ta'an akkan cimaa ta'an Yahudootaa fi mushrikoota ta'uu argita. Dhugumatti namoota jaalalaan isaan amananitti irra dhihoo ta'an warra nuti kiristaanota jedhan ta'anitti isin jaalanna agarta. Kun waan isaan irraa qeesonnii fi monokseewwan jiraniif isaan hin boonan. akkas ayye maal isin khame ayyema amma fittani hin finne ay fitte deebi'a dubbisa finne finne mo finne ratte finne jedhe bo okay in finne tasen immoo ani gas keessatti tokkoffaan immoo gara gadiisti naa dabalta kiristaanota jechuun kun hiikni isaa maalinni ofiin jedhan jechuun kun warra ofiin jedhan garuu isaan maqaan hiikni isaa hin kenne hiikan qabu quraana irratti kiristaana ofiin jetta malee waan rabbiin maqaa itti moggaasee miti jechuudha warra kiristaana ofiin jedhu obboleettiif warra Iyyesuusitti amanna jedhu kanuma kiristaana jechuun situtti kenne moo kana maci quraanni jedha warra qaaluu inna nasaaraa jechuun Isaa ilma Maryam jechuudha warra gartee ofiin nasaaraa ofiin jedhu kun quraan afaan arabaa irraa wachumarratti warra kiristaana ofiin jedhu kilik godhi warra kiristaanaa warra Yesuus warra Isaatti amanan jedhamoo warra Kiristoositti warra Yesuus Kiristoositti amanan warra kiristaana ofiin warra gartee warra kiristaana ofiin jedhu jedha ati kiristaana ofiin jetta moo islaama ofiin jetta suma barta biraatiimi suma yaa bomaski waan ani jedhe garuu siif hubatameera ani I don't know waan ati dhibbanaa gale waan ati barbaadu naa hubatamee jira goobasiitiyya akkan siin jedhe yan ati deebiitti hin kennin abumaas deebiitti hin kenniniiti yoo quraanni deebiitti kennee jira warra ofiin jedhane ta'uu hin taane warra Yesuus Isaa ilma Maariyaam narra narra beeytamoo sirraan beeku sirraa barachuuf malee iddoo isaa yoo naaf kennite dhaqee dubbisa kamaas warraan barakaare waan barreeffame bakkee ati amma dubbiste kun maali? Isaan ofiinaa jedhan garuu Yesuusitti warra amanantu akka ofiin jedhe jedhamoo warra Isaatti amanantu kiristaana ofiin jedhe kan jedhu jira. Warra kiristaana ofiin jedhu jira kunoo atis kiristaanuma ofiin jetta warri yeroo sanitti nuti kiristaana ofiin jedha warra ilma Waaqayyooti Yesuus jedhu. Eeyyee kun isuma siin jedhe akkas jedhee taa'ee jira iyyuu siin jedhe nuti ofiin jenna warri durii illee ofiinaa jedhan. Kallatti nuti warra gartee nasaaraadha warra ofiin jedhu ofiin jedhan. warri xilaata tokkoffaadha Yahudaa mushrika warri kaan warri islaamatti waa xiqqoo kalaa'u isin jaalanna gartee maarree taana maal taana jedhu warra kiristaana ofiin jedhu kanaatu isin kalaawaa jedhe gartee maali waan badiin bira naaf galee amma inni naaf dhufee jira giin kiristaanni warri jedhaman kun erga hiikni isaan jiraanne warra Isaa ilma Maariyaamitti amanantu kiristaana kan jedhu jira ilma kiyyaa Abumaas maaliif beekamtu Ali no in deekamte anaan deekamte Ali fudhadhu in alaan hin gaafatta maal anaa hojii sin dandeessu miti Holdan beeke waan dubbifatte osoo argitu diddeemi kiristaana jechuun waan rabbiin maqaatti ofii kun quraanni ofii warra kiristaana ofiin jedhu atis ofii kiristaana ofiin jetta Yesuus kiristaana ta'an jenna no ofii rabbitu moggaase yooman jedhe rabbiin dhuga dubbate kana ofii dhaabbata maqaa kana ofii moggaafataniimi ani yooman rabbitu nuu baase jedhe yookiin immoo rabbitu baase yooman jedhe waan ofii kiristaana ofiin jettamu ofiin jettu ati ani rabbitu nuu baase isa kanaaf waamna yooma siin jedhe inni kun gaaffii kooti beeke ka kanaafuu jechuun sanuma dubbate rabbiin warra ofiin kiristaana ofiin jettan ofiif kiristaana ofiin jettan ka dhumatte hanqasuma nuti ofiin jenne isaan sun illee ofiin jedhan inni kun nan dhimne noo maateer akkasiin jedhe isaan kuni warra Isaa ilma Maariyaamii waaqa jedhanidha warra isatti amanantu kiristaanota ofiin jedha jedhee ibsa kana kenneera quraanniin jedhe si gaafadhe yoo jiraate naalaa waqaala alladhiina kafaru warri kaafiraa gartee rabbiin ilma godhate jedhan jedhee dubbata rabbiin
Isaan moo dhaggeeffadhu kaa warri injiilii fi tooraatitti amananii isaan dhugumatti warri ittiin amanne isaan dhugumatti finciltootaa jedha. Nuti immoo satti amannee waan jiruuf kaafira miti. Kaafirri adda bahee jira quraana kiyaan siifida. Kuni Tawraatii miti bar. Obboleettii tantoo. Macaafa qulqullu malee kun Tawraatii miti. Tooraatii fi injiilii zabuurii maaliin isaan? No Tawraat Kan eenyuuf kennamedha? jechuun Musaadhaaf kitaaba kennamee jira. Kuni kitaabni kun macaafa qulqulluudha moo Tawraati? Tooraatichi keessa hin jiru? Seerri Museechi keessa hin jiru? Mee isa jira Tawraat kan jedhu isa jira. Seerri maal jechuudha? Tooraat jechuun maal jechuudha? Okay, What of meaning tooraat? Maal jechuudha? Waaqayyoon Museedhaaf seera uumamaa kenne moo? Keessa deebii Tooraat kenne moo? jechuun maal jechuudha? Na dhaggeeffadhu kaa kitaaba Musee shaneettan Waaqayyoon kitaaba shan hin kenneef kitaabuma tokko kenneef akkuma Quraana Nabi Muhammadiif Quraana kenneef. Rakkoo hin qabu. Seerri sun maa inni hin jee? Kenneef. Qoyi tooraat jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa boo? Tawraat jechuun kitaaba Tawraat Rabbiin good news ka isaa kenne malee hin jiru Tawraat. Hiika isaa afaan Oromootti tooraat jechuun maal jechuudha? Hin jiru kaa Tawraatii mi kun kitaaba 60 Haadhabamu inni macaafa keessa hin jiraatiin haadhabamu. Hin jiru. Haa Okay, baduu bakka. rakkoo hin qabu. Hiika isaanatti min jee? Hiikni tooraatti maalinni? What is the meaning of Tawraat nan jette is a good news. Araba Yesus Kristos. Ati afaan na wajjin waliin galtoon Tawraat jechuun Quraana irraa dhageesse malee maalitti irraa quba qabda Tawraat wangeela keessa Tawraat Hiikoo hiika isaa si gaafadhe malee nan beeka yoo man siin jedhe hayyee hiika isaa si gaafadhe sirraa baradha. hin beeku hiika isaa Sirraa hayyee baradha. isinimi warri Sirraa gartee baradha Tawraat hiika isaa nan beekan jedhe sirraa baradha na barsiisi na Tawraat barsiisi jettan sirraa baradha. hin jiru as keessa Sirraa ni jira baradha. Tawraat ni jira hayyee hin jiru jedhi Hiika isaanatti mishi yeroo sana jiran jedha. ni Hiika jira ni isaanatti. jira ani hin argine ka Tawraat Quraana irratti Ishii waaqayyina hiika Daawuda isaanatti mi Zabuuraa fa'aa jedha abumaa hin hiika jiru ka isaanatti. hin jiru maaliif Araba kan geetaasum. ni hin jiru Hiika tooraat jedhu hiika isaa naa Hin fi mi jiru. abumaas. ani hin beeku Abumaas please hiika isaa. hin beeku Eeshi bakka eeshi bakka. hayyee maali Tawraat ni jira Quraana Eeshi kitaaba injiil keessan jechuun keessa hiika isaa. Ni Eeshi jira. injiil. Injiil jechuun hiika isaa. oduu haaraa jechuudha. Injiil jechuun oduu haaraa. Maarree macaafa kakuu haaraa hin jiru ree? Oduu haaraa moo oduu Kakuu haaraa jedhamee maani kakuu haaraa jechuun maani haaraa kan duraanaa isaarraa haaraa jechuudha. no hin jedhu haaraa waan hin jedhu waan jedhe good news jedha waan hin jedhu waan jedhe Yooma tasgabbooftee akkuma ani barbaadutti naa deebista maal qaba yoo ani barsirraa barachuu barbaada. suuta taree fuutu jalaa miliixee madiise waan jedhe kana Waaqayyoon Yesuusiif kitaaba kana kanne Maanni Waaqayyo Yesuus Kiristoos. okay Quraana keenya keessatti gartee isaaniif kan kitaaba isaanirra buufne jedha kun Waaqayyo irraa bu'e Bar macaafa qulqulluu kan duraan jiru hiikee barsiise malee maal jechuudha? No, Akkasuma jettanii irra bu'ee jennu. san hin jenne Irra bu'ee wanti jedhamu hin jiru. no akkas hin jenne Macaafota hin qortuu, No, macaafonni waan- hundumtuu waa'ee koo ibsuu jedha bar. na dhaggeeffadhu ka maa gizee waan takka dubbadhe reefus achuma ceeta waan siin jedhe kitaabni kun waaqarraa gadi bu'e Maal jechuudha? Yesuus Kiristoos waaqarraa gadi bu'e sana kan hiikee barsiise macaafa qulqulluu. ansan siin hin jenne bar afaan oromootis Ay, kanan Ansan jibbadhe siin na jenne. seexanni bishaan gaayyaa dhuge. no waan siin Maana jedhe keessa dhagaa macaafa kootti maana seensita ta'un quraana si waan gaafadhu. jedhe no quraana nan gaafanne yoom quraana na gaafatte quraana bira dabarree Tawraat keessa ofii bachi deemte as jette waan jedhe Maal tooraatii fi injilii Akka fi quraana- zaburii quraanarra hin jiranii? na dhaggeeffadhu akka quraanaatitti nabiyyoota hundaa'u kitaaban kanneef rabbiin jedha Waaqayyoon isin kitaaba Hiika isaan kanneef barbaadan illee yoomiin kenneef jedhere. nama dhaggeeffattu isa Eeshi kanaaf mootii sirraa Waan- qabadhayyuu. waan jedhe Yesuusiif Waaqayyoon kitaaba kanneettee amantaa kitaaba irra buusettee Waaqayyoon quraanni keenya irra buusnee jedha quraanni keenya Lakkii akkasuma jedha. abboo lakkii wanta akkasii hin jiru nabi macaafa keessa hin jiru. Kanaafuu hin jedhina reeto maalreedha kitaabni keenya maalree hin jedhina kitaaba kam kanneef Ani Waaqayyoon kan si gaafadhe yooman jedheen Okay Yesuusiif kitaaba kam kanne Waaqayyoon kitaaba kan hiikee wangeela kan barsiise lallabu ture macaafa Yesuus kakuu moofaa hiikee barsiise irraa kitaaba hawwates. kitaaba akka biyya Galiilaa Yesuus Kiristoos wangeela lallabuu tureemi Ani kana si gaafadhe tooraatiin si gaafadhe baazoo irra caanaa'u. Tooraan jechuun maal jechuudha? dhiiraa kan irraa dhiisi Maal gaaffii otoo gaaffii deebisu ta'e haa ta'u gaaffii si gaafadhuuf dhiiraaf kenni naan jettaa? yaa dhiiraa kan irraa dhiisi dhiira keessan akka dubartii wajjin naasawin naan jedhan Dhugaa naan jedhu. jedhan yaa wallahi Ashaaka. maal godhare akkas dhiira teessan Ayyee kana gaaffiillee hin gaafatinaa akka akkas taanaan. Ofiisillee hin gaafachiisina hin gaafatiinaas. Togura no Dhugaa waaqa jiraata. maal koo qabdi ustaada seera jechuun ni beekaa barsan waan babba'u achi keessa jira bar akka yaani kitaaba hunda hin jira maal so okay Eesha amma namni akkamitti baratee gara keessan dhufare erga nama hin barsiifne. nama Akkamitti dhaggeeffatta godhee maal isin ban akka kiristaanaatitti maal gootaree hin dhaggeeffatta
Akka islaamaatti nama dhorkinu wangeela keessanii sin dhorka malee. Maal jedhee? Hin baratiin jedhee? Akka abbaa manaa qofaa gaafattu jedha kaa wangeelli. Inni isa siifan ibsa gaafa alana na gaafattutti rakkoon qabu achirra dhaabbadhutti na gaafatu. Okay, ayyee na ibsi wangeelli dubartiin haalan labduu jedhamu lallabin jedha. Agitti Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 No san no afaan manaa deebisanii fudhadha. No waan sin jedha san sin wangeelli Phaawulos dubartiin haalan labduu jedhamu lallabin jedha. Takkituma tana na deebisi. Inni sababii qaba waan jedhameef haalan labduun si yaa maal taate mucaa. Akhabiyya bulchu waan abiyyi jedhamu galle tokko waldaa keessatti iyyitee yookiin harka baaftee tontan galtee abbaa manaa shirraa baratti. No, kanuma qofate waan sin jedhe waldaa keessa Phaawulos dubartiin haalan labduu jedhamu hin lallabin jedha. Yeroo sana keessatti gara eenyu barreesse beektaa yeroo sana keessatti maaliif akka barreesse jira uffannaan illee xiqqooshii gaafa kottis immoo jedhe kaasiifan ibsa. Qorattu na ibsin jedhe waan jedhe Phaawulos dubartiin haalan labduu jedhee caafee jira moo hin lallabin jedhee caafee jira. Maaliif akka inni jedhame gara olitti kaanee dubbisuu hin dandeenyu yoo na gaafatte immoo. Siifin dubbisa? Waan si garramu dubartiin uffata dhiiraan uffatinuu jedha maaliif beekta yeroo sana keessatti maal tokko ta'e sana keessatti jechuun maal sababii qaba kaa. Arra dubartiin uffata dhiiraa uffachuu ni dandeessi arra ni uffatti. Yeroo sana keessatti maaliif waliin wallaalanii bar maaliif yeroo sana keessatti akka arra zaaree arra dubartiin uffata dhiiraa uffachuu ni dandeessi. Yeroo sana keessatti hundisaayyuu maaliif akka jedhame qaba Galaatiyaa irratti immoo namni kamiyyuu walitti akka ta'e ni dubbata jechuudha. Akkam waan si gaafadha arra dubartiin uffata dhiiraa uffachuu ni dandeessi arra galgala kana. Yeroo sana keessatti walii wallaalame adda baafachuuf kana Phaawulos barsiise yaa. Okay arra uffachuun yeroo sana hin dandeessu arra uffachuun yeroo hin dandeessu arra uffachuun ni dandeessimi. Addan baafamu yeroo sana keessatti beektaa hundumti namaayyuu isaan sunis akkuma jireenya gadhiisii keessa yookiis biyya lafaa keessa gara gooftaatti waan dhufaniifu adda ba'uun adda ba'imsi ijoolleen gooftaa adda ba'uun sagalee beekamtii godhachuu qabu beektee. Gaafii salphaadha waan jedhe dubartiin lallabuun hayyamamoo hin hayyamamu. Mee gara fidadhu iddoo isaa ani gara olitti kaaseen sii kenna. Dura naan jedhi ni hayyamama naan jedhi. Laa akka waraabbiidhaaf siin ta'utti jedhu laa hin barbaadu waan nama hin sodaatti yor abadan waan jettu. Sodaatti. Okay Phaawulos dubartiin akka waldaa keessatti dhiirarrattis aaboos lallabuus gaafiis gaafachuu hin dandeenye waldaa keessatti dubbate moo hin dubbanne. Maaliif jechuun gara olitti jira Abu Muaz akka nyaata biifee yookiin immoo koontii marxatu barbaadeen keessa waan taate oo. Dubartiin abbaa manaa haa gaafattu akka hin dubbanne jedhee dhoorge moo achi keessatti wacuu hin qabdu. Achi keessatti waan ishinaaf hin galle galtee abbaa manaa shirraa barachuu qabdi malee maaliif wacuu hin qabdu yeroo sana keessatti reef gara gooftaa dhufu waan ta'e. Akka dhiiranii barsiisu. Reef gara gooftaa dhufu Suuta reef gara gooftaa dhufu barreeffaman sisaa jiru. Dubartiin dhiiranii barsiifti moo barsiiftu? Yaa obboleessa kiyya Galaatiyaa irratti dhaqee dubbifatu kana namni hunduu wal qixa qabatee. San hin jenne waan wal qixa uumamuus hin jenne. Dubartiin dhiiraa barsiiftu jedhamu hin barsiisin jedha wangeelli. Elaa dhaggeeffadhu mee dubartii fi dhiira maaltu godhee dubartiin cinaacha kee keessaa kan baate bar. Tokkuma cinaachi kee karaa tokkoo fi cinaachi kee karaa biraa garaagarii. Uumama irraa sa'uutu jiru. Phaawulos dubartiin dhiiraa barsiiftu jedhamu hin barsiisin jedha. Ya, otoon baratiin dubartiin maaliif barsiistire gabartee booda maal barsiisu osoon baratiin hin jedhu walumaa galatti dubartoonni waldaa kiristaanotaa keessatti jedha waldootuma feete waldoota kiristaanaa jedha waldaa jechuun tokko waldoota jechuun waldoota baay'ee keessatti kiristaanootaatii fi kiristaanaa mucattiin beekaa isan iyyisiifti malee gaafiin barsiifa gala salphaadha bar Abu Muaz wajjin dubbataa Raziizo wajjin miti akkasii okay akka fitadde galatoomi anyway. Gaafiin koo kanuma naa deebee jechuudha kanuma kootinis garagalee. Gaafiin keessaniya. Ayi hojii keenyaa. Ayyee galatoomaa. Hojii keenyaa jira waan keenyaa dha minduma keenyaa. Gaawaa kan jiraata hojii keenyaa tammo.